waaqayyo gaafa manaa nama baase nama jiraachisuun isaa yoo waan jiraatu ta'e manumaa nama baasuu dhiisuudha. Erga manaa nama baase immoo balaa akkasiirra nama buusuun baay'ee ulfaata. Silas egaa wanta godhamuutu hin jiru. Hin jiraannaa lafa yaadne keenyaa jennee manaa baane lafa yaadne toon gaheen karaatti hanqachuun baay'ee tokko nama gaddisiisa. Guyyaarraa konkolaataanii osoo adeemaa jiru rakkina tiraafikaa ta'uu isaatiin lubbuun namoota 40 darbee jedhan. Kun egaa baay'ee ulfaata. Dhugaa rabbii baay'ee tokko ulfaataadha. Maaliif lafa yaadan sana osoo hin gahin karaatti na hanqatanii waan yaadanii waan karoorfatanii manaa bahan sana bira osoo hin gahin innaa karaatti hafan baay'ee madaa garaa namaa keessaa hin baanedha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyo manaa nama baasee akkasitti karaatti nama nambise. Cillimuun suuraa durattuu cillimuun sun akkuma maqaa ishee dukkanadha. Dukkanniif ifti firummaan maal walirraa qabaaf malee baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee humna namaa olidha jechuudha. Kun akkanatti bu'aa jiru jechuudha. Gadda onnee namaa keessaa hin baane dhugaa rabbii Yesuus Kiristoos seexanni karoora akkasii maaliif akka isheen baafatteettu bara barana I don't know. Ani hin beeku. Guyyaa mati dhiyeenyi namaa otoo hin bu'in ol guyyaatti otoo lubbuun namaa hin darbin ol barri keenya kun maal ulfaata. Biyya abaaramtu biyya guddina hin agarsiisne du'a malee biyya jireenya namaaf gammachuu hin kennine gadda malee waaqayyo balaa akkasiirraan haa oolchu. Waaqayyo manaa nu baasee kaasee bakkeetti nu hambisiin ulfaata baay'ee tokko. Kanaan dura akkasuma Wallagga irratti ta'ee amma immoo ilaala Cillimootti ta'ee jechuudha. Dukkaniif ifti firummaa walirraan qabu akkuma jedhan dhugaadha. Biyyatti iddittiin iddoo dukkanaati, iddittiin iddoo ulfaattudha. Iddittiin iddootti lubbuu namaa baay'ee galaafattudha. Egaa maal godhu gaa? Isa dhukkubsate fotoo bu'anii inni fayyaan manaa beekatti karaatti hafaa jechuudha. Yesuus ani baay'ee mangadde biyya keenya kanaaf tasfaas na kutachiiseera. Baay'ee mana gaddisiiseera. Dhugaa rabbii biyyan qaba jechuu otoo dhiisna ta'e. Iddoo kaanitti amma biyya ormaa kana keessatti balaan akka tasaa dabartee argamti malee kana argama inni biyya keenya guyyaadhaa gara guyyaatti dhiiga namaa dhuga, imimmaan namaa dhuga. Lubbuu namaa balleessa Yesuus baay'ee tokko ulfaata. Nagaan irraanfanne nagaan lafuma isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo maamila koo taatanii kan kana ta'uufis jirtanii nageenya waaqayyoo lafa isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Waaqayyo nagaan baasee nagaan isin haa galchu. Gadda tasaa fi balaa tasaa rabbi isinirraa haa qabu. Baay'ee tokko ulfaata. Dhugaa dubbachuudhaaf ana baay'ee na sukkanneesse baay'ee na rifachiisiise. Maaliif egaa yoona abbaanis ta'e haati ilmis ta'e intalli lafa yaadan gaanii naadii ijoolleen koo jedhanii eeggatu. Abbaan koddoo akkasii gaa haati koddoo akkasii geessee dhufti jedhanii eeggatu. Garuu inni hin jiru hafe karaatti kun qotoggoote nyaatte budaa. Waaqayyo balaa akkasiirraa namaa oolchu baay'ee tokko ulfaata. Baay'ees nama gaddisiisa. Egaa akkamitti jiraanna? Hojjetatee qotatee hin bulu nageenyi hin jiru. Manaa bahee nagaan galuu hin danda'u. Akkamitti jiraata gaa hiyyeessi? Akkamitti jiraata inni homaa hin qabne inni oliif gadi deemee ijoollee isaa bulchatu, inni oliif gadi deemee ijoollee isaa guddifatu. Amma kaqaa siraat hojjetu jiraachuu danda'a kana keessa. Kan hojii barbaachaaf adeemutu jiraachuu danda'a kana keessa. Anan tala koo naqaa mana ilma koo naqaa jedhanii kan deeman jiraachuu danda'u. Dhukkubsatanii mana yaalaa dhaquudhaaf kan bahan keessa jiraachuu danda'u. Waa baay'ee fatte makiinaan kun. Sassaabii waan hundumaatii jechuudha. Garuu waaqayyo gosa nama ta'u karaatti nama nambiseeni baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ees nama naasisa.
ani baay'ee rifadhe akka kootti baay'ee tokko rifadhe dhugaa rabbii biyyeessuus amma ni gaafa ijoolleen karaa deemtu karaa eega yaanni koo karaa eega amma gahanii maal jedhu laati maal nagaalaati gurri nama kamiyyuu kana booda aluma aggeeffata amma abbichi dhaqee dicha gaheera jedhutti baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbii amma wal arganii amma wal dhabu biyyeessuus kanumaaf wal jibbinaa kanumaaf amma wal irratti yaan ishee daqiiqaa tokko keessatti wal amnu ishee sekondii keessatti wal amnu jecha wal jibbinaa hamaa wal irratti yaan garaa walitti jabaanna jiraatti wal gargaaruu dhiisne du'aa irratti wal gargaarra otoo jiraatti wal fayyifachuu dandeenyu osoo jiraatti wal gammachiisuu dandeenyu osoo jiraatti rakkina keessa wal baasuu dandeenyu gaafa namichi rakkatee rakkinaan rukutamee du'e reeffa irratti birrii buusna kun faayidaan qaba kunoo inni nagaan baheeyyuu karaatti hafa jechuudha baay'ee tokko ulfaata baay'ee nama gaddisiisa waaqayyo gadda akkasii nurraa haa dabarsu gaha jedhee kanumaan nurraa haa dabarsu egaa maal godhu nan jedhanii manaan baane dhaammatanii manaan baane iddoo akkasiin gaa jedhanii karoorfatanii manaa bahanii hin taane egaa jireenyi biyya lafaa kuni akka abbaan jaallatetti nama ooftu akka ofii jaallatetti nama oofti gara ofii jaallatetti waaqayyo waan akkasiirraa nu haa oolchu waaqayyo waan akkasiirraa bilisa nu haa baasu baay'ee nama gaddisiisa baay'ee haamilee namaa cabsa Ush በኢየሱስ ክርስቶስ waaqayyo nagaan nu baasee nagaan nu galchu malee baay'ee tokko ulfaata waaqayyo gadda akkasii sinirraa dabarsu hin gaha jedhee kanumaan